Iraan biyyi Meedoon Faaris jedhamtu biyyoota baha giddu galeessaa keessaa ishee tokkodha. Dacheen ishee gaarreeniin kan haguugamanidha. Gaarreen sun ammoo dhagaa uumamaan baay'ee jabaataa ta'e kattaa jedhamurraa kan uumamanidha. Gaarreen Iraan irra keessa isaanii malee icciitii keessa isaanii jiru baruun baay'ee rakkisaadha. Waraana waggaa darbe Ameerikaan Israa'elitti dabalamtee Iraan irratti raawwatteen gaarreen Iraan sadii iddoowwan buufata niwukilaaraa Iraan keessatti gabbifamaa jiru irratti boombiin addunyaa keenya guddichi harcaafameera roobeera. Boombiin guddichi addunyaa keenya Ameerikaan qabdu kun bakka kufetti meetira 61 lafa keessa gadi seenuudhaan achiin booddee dho'a. Achii booda waan naannoo sana jiru barbadeessa. Haa ta'u malee boombiin kun gaarreen Iraan kattaan guutaman sana keessaa meetira 61 gadi seenee dho'us buufata gabbisa niwukilaaraa Iraan sadan barbadeessuu hin dandeenye. Buufataaleen Iraan yuraaniyeemiin itti gabbiftu Fordo, Natanzaa fi Isfaan jedhaman sadan iddoo addunyaan boombii niwukilaaraa keessatti gabbifamaa jiraachuu isaa ifatti beekudha. Haa ta'u malee yuraaniyeemiin gabbifamaa jiru gaarreen kana keessaa gadi fageenya kiiloomeetira 80 hanga 500 gadi fagaatee bakka qotame keessatti argama jedhama jira. Sababa kanaaf boombiin guddichi Ameerikaa akka yaadame barbadeessuu hin dandeenye. Yuraaniyeemiin Iraan ammayyuu akkuma jirutti gabbifamaa jira jechuudha. Yuraaniyeemiin boombii niwukilaaraa gabbisuuf kan nama gargaaru qabeenya albuudaa baay'ee gatii qaalii addunyaa keenyarraa isa tokkoffaadha. Akkuma beektan biyyi boombii niwukilaaraa hidhatte tokko addunyaa irratti sodaatamtee bulti. Kanaaf jecha biyyi hundumtuu boombii niwukilaaraa utuu hidhatanii baay'ee jaallatu. Haa ta'u malee karaan isaa salphaa miti. Lubbuu wareegsisuu aarsaa gaafatu barbaada. Biyyi boombii niwukilaaraa hidhachuu feetee jalqaba yuraaniyeemii gabbifamee qabaachuu qabdi. Iraan dacheen ishee yuraaniyeemiin kan badhaadheedha. Michoonni ishee fi ollaan ishee daangaa irratti argamanis akkuma kana. Iddoowwan hin beekamne walumaa galatti 10 ta'anitti Iraan niwukilaara gabbisaa kan jirtu yommuu ta'u, kana keessaa kan beekaman warreen sadeen armaan olitti isiniif caqafne qofaadha. Isayyuu yuraaniyeemii gabbatee kuntaala 5 ol kan qabdu Iraan, innis kan qulqullaa'e parsantii 60 kan caale ji'oota gidduutti gara boombii niwukilaaraa 10tti jijjiiramuu kan danda'an oomisha hidhachuufis fiixee geessee jedhama jira. Gaarreen Iraan kun erga icciitii niwukilaaraa kana jalqabanii humnoota addaa Iraaniin eegamu. Ameerikaan akka cabsitee seentee yuraaniyeemii gabbifame kana hin budduuqsine kan taasise waraana Iraan kana. Ammas waraanni Ameerikaa koomaandoo fi humni addaa 10,000 lakkaa'aman naannoo sana buufateera. Kanaan dura ammoo waraanni 50,000tti dhiyaatan humni qilleensaa fi humni galaanarraa akkasumas humni lafoo Ameerikaa naannoo Iraan buufatanii Iraan marsanii jiru. Haa ta'u malee walumaa galatti koomaandoo fi humni addaa meeshaa waraanaa ammayyaa addunyaa keenya hidhatee waraanni Ameerikaa 60,000 ol ta'an kun niwukilaara Iraan kana buqqisuuf Iraan marsee bookkisaa jira. Garuu Iraan salphaatti kan liqinfamtu hin taane. Michuun ishee niwukilaara hidhatte Paakistaan ammoo marii godhaa jecha maqaa jaarsummaatiin Iraan akka boombicha hidhattuuf yeroo bitaafii jirti. Haa ta'u malee Israa'elii fi Ameerikaan amma Iraan irratti yeroo sadaffaaf deebinee bara dhagaatti ishee deebifna. Ibsaa ishee, riqichoota ishee, buufataalee boba'aa ishee diigneetu barbadeessinee yuraaniyeemii niwukilaara ta'uuf fiixee ga'e sana Iraan harkaa baafna malee boqonnaa hin qabnu jechuun karoorsanii fiixee ga'anii jiru. Iraan ammoo bakka awwaalchaa 8,000 ol isiniif qonneerraa tokkoon yoo isin hanqatee 3-4 taataniitti awwaalamtu kottaa jechuudhaan uummata ishee keessa rasaasa dhukaasuu kan danda'an uummata miiliyoona 2 ol hidhachiiftee daangaa isheerraa dhaabdee jirti. Ofii yuraaniyeemiin Iraan maalirra jira? Dhugaan jiru maali? Maaliif Iraan akka hin hidhanne dhorkamte? Haala kamiin yuraaniyeemiin gabbifamee gara boombii niwukilaaraatti jijjiirama? Icciitiiwwan gurguddaa gaarreen Iraan keessaa dhokfaman arganne bal'inaan isin biraan geenya. Nu waliin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko ol kan jettu irra kaa'adha. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. Viidiyoo kana
laayik gochuudhaan jalqaba. Yeroo Ameerikaa fi Israa'el irra deebiidhaan Iraan haleeluu eegalan kanatti sagantaan niwukilaaraa Iraan ammas ija keessa jira. Yuunaayitid Isteet jeetiiwwan waraanaa ishee fi dooniiwwan isheen gara naannawaa sanaatti geessitee haleelteetti. Ameerikaan Iraan waliigaltee irra hin geessu taanaan ammas si'a sadaffaaf haleellaa raawwachuuf qophooftee eegaa jirti. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gurraandhala 19/2026 waliigaltee qabatamaa irra gahuu yoo hin danda'amne waan hamaatu ta'a jechuun akeekkachiisee ture. Meeshaa waraanaa niwukilaaraa qabaachuu hin danda'an dhimma baay'ee salphaadha. Meeshaa waraanaa niwukilaaraa qabaannaan baha giddu galeessaa keessaa nagaan jiraachuu hin danda'u jechuudhaan Ameerikaan ejjennoo ishee ifatti beeksifteetti. Iraan garuu niwukilaar boombii qabaachuu akka hin barbaanne irra deebiidhaan haalti. Haa ta'u malee biyyoonni baay'een akkasuma dhaabbanni idil addunyaa niwukilaaraa to'atu jecha Iraan amananii taa'uu hin barbaadani. Bara darbee amajjii keessa Israa'elii fi Iraan gidduutti waraanni guyyaa 12 ture erga gaggeeffameen booda sagantaan niwukilaaraa Iraan sadarkaa maaliirra akka jiru ifatti hin beekamu. Sababni isaas Iraan waraana sana dursitee qorattoonni dhimma niwukilaaraa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti hojjetan biyya isheetii akka ba'an ajajjeetti waan ta'eef jechuudha. Yuunaayitid Isteet waraana kana yeroo gabaabaatiif itti makamtee turte. Dhaabbileen niwukilaaraa Iraan irratti haleellaa qilleensaas raawwatte. Dhaabbileen haleellaan irratti raawwatame dhaabbata qorannoo niwukilaaraa Isfaan keessatti argamu wiirtuuwwan gabbisa yuraaniyeemiif gargaaran Nataanzaa fi Foordootti argamanidha. Ejensiin to'annoo niwukilaaraa idil addunyaa bara darbee amajjii 13/2025 Israa'el yeroo haleellaa raawwattee Iraan yuraaniyeemii gabbifamee fi sadarkaa qulqullinaa 60 irra ga'e kiiloo giraama 440 yookaan kuntaala 5tti dhiyaatu kuufattee qabdii jedhee jira. Kana jechuun ammoo meeshaalee waraanaa niwukilaaraa oomishuurra ga'uuf xiqqoo qofaatu hafe jechuudha. Giroosiin onkololeessa keessaa Associated Pressitti akka dubbatetti hangi kun caalaa gabbifamnaan niwukilaara boombii 10 qabaachuuf gaadha jedhee ture. Sadaasa keessaa ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachii The Economistitti akka dubbatetti yuraaniyeemii gabbisuun amma dhaabbateera jedhee ture. Ji'a darbee Fox Newsitti ammoo eeyyeen dhaabbileen kanneen maashinoota mancaasaniiru. Haa ta'u malee teekinooloojii isaa rukutuun hin danda'amu waan ta'eef murannoon keenya rukutamuu hin danda'amu jedhes ture. Giroosiin amajjii Rooyitersitti akka dubbatetti ejensiin idil addunyaa niwukilaara to'atu Iraan keessatti haleellaa boombii kan irra hin gahin buufataalee niwukilaaraa 13 arguu danda'eera. Haa ta'u malee bakka ijoo kanneen sadan qorachuu hin dandeenye. Ejensiin kun yeroo dhumaatiif kuufama yuraaniyeemii guddaa Iraan erga sakatta'ee ji'a 9 ta'eera. Keessumaa bakkii fi haalli kuufama isaa akkasumas haalli dhaabbilee gabbisa irratti waan mirkaneeffate hin qabu. Mootummaan Iraan kaayyoo niwukilaaraa tajaajila nagaa qabuuf qofaa kan oolu ta'uu irra deddeebiidhaan ibsa. Waliigalteen biyyattiin mallatteessite kan eeyyamu teekinooloojii niwukilaaraa wallaansa fayyaaf qonnaaf akkasumas tajaajila anniisaatiif qofaa akkuma Itoophiyaan jalqabde kana kan eeyyamudha. Meeshaa niwukilaaraa hidhachuu ni dhorka. Haa ta'u malee qorannoon waggaa 10 fudhatee ejensii idil addunyaa niwukilaaraa to'atuun taasifame Iraan bara 1980 gara dhumaatii hanga 2003tti niwukilaaraa irraa meeshaa waraanaa hojjechuu waliin wal qabsiisee gochawwan garaagaraa akka raawwattee mirkaneeffateera. Akka odeeffannoo ejensichaa agarsiisutti sagantaa piroojeektii Ahmad jedhamee beekamu kun isaan booda addaan citeera. Ta'us garuu dhaabbileen basaasaa warra lixaa bara 2009 dhaabbanni Foordoo ijaaramuu baruu danda'aniiru. Gabaasni ejensichaa bara 2015tti agarsiisu bara 2009 booda Iraan keessatti sochiiwwan qabatamoo ta'an meeshaa waraanaa niwukilaaraa ijaaruu waliin wal qabatan hin mul'anne jedhaniiru. Akkuma kana bara 2015 keessaa yookaan waggaa 12 dura Iraan biyyoota gurguddoo addunyaa 6 waliin waliigaltee mallatteessiteetti. Sababa kanaan qoqqobbii irraa haara galfachuuf bakka isaa sochii niwukilaaraa ishee irratti dhorkaa cimaa kaa'uuf waliigalte. Waliigalteen kun oomisha humna niwukilaaraaf mijataa kan ta'e 3.67 gabbisuu fi gabbisa Foordoo jiru hordoffii cimaan dhaabuu kan jiru keessatti argama. Haa ta'u malee bara 2019
2018 pirezidantiin Ameerikaa addunyaa keenya laaqaa jiran Doonaald Tiraamp gara aangootti dhufu wajjin wal qabatee carraaqqiin Iraan meeshaa waraanaa niwukilaaraa oomishuuf taasiftuu dhaabsisuu hin dandeenye jechuun waliigaltee sana keessaa ba'uun irra deebiin qoqqobbii kaa'eera. Iraan daangaa waliigalteen sun kaa'ee cabsuun yuraaniyeemii ishee gara 60tti gabbisuun meeshaalee ciccimoo yuraaniyeemii gabbisuuf gargaaran fayyadamuun akkasumas gabbisa foordoo irra deebiin hojii jalqabsiisuun deebii kenniteetti. Waxabajjii 12/2025 hooggantoonni boordii eejensichaa Iraan waggaa 20 booda waliigaltee fudhattee yeroo jalqabaatiif cabsuu ishee ifatti beeksisan. Bulee isaa ammoo Israa'el haleellaa Iraan irratti jalqabde. Suuraawwan saatalaayitii ji'oota dhiyoo asitti buufataaleen niwukilaaraa Natanzaa fi Isfaan keessaa sochiin tokko tokko taasifamaa jiraachuu agarsiisu. Ulaawwan gara gamoo lafa jalaa Isfaan geessan hunduu amma akka cufaman fakkaatu. Suuraawwan kanneen ilaalee Ameerikaatti kan argamu dhaabbata nageenyaa saayinsii fi idil addunyaa baaxiin haaraan ijaarameera jechuun ibseera. Suuraawwan kunneen dhaabbataa kan Natanzaa jirus baaxiin isaa ijaaramu agarsiisa. Suuraawwan saatalaayitii dhiyeenya kana ISIS'n xiinxalaman Iraan dhaabbata lafa jalaa keessatti argamu keessaa gaara Koolaang Gaazlaa jedhamu keessaa cimsaa jiraachuu agarsiisa. Dabalataanis gaara Piikaaksis jedhamuun beekamu bakka haleellaan qilleensarraa Israa'eliin yookaan Ameerikaan irra hin geenye keessattis niwukilaara gabbisaa jiraachuun ishee ibsameera. Dhaabbanni kun dhaabbata niwukilaaraa Natanzaa karaa kibbaan kiiloomeetira 2 fagaatee argamas jedhameera. Yuraaniyeemii gabbatee oomishuun meeshaa waraanaa niwukilaaraa ijaaruu waliin wal hin fakkaatu. Kana gochuudhaaf tarkaanfiiwwan teeknikaa dabalataa barbaada. Haa ta'u malee gamaggamawwan Iraan yuraaniyeemii gabbifamee meeshaa waraanaa oomishuuf humna ittiin uummachuuf yaalaa jirti jechuun dhiyaatan garaagarummaa qabu. Haa ta'u malee waraanni Israa'el waxabajjii keessaa mootummaan Iraan meeshaa waraanaa niwukilaaraa boombii oomishuuf carraaqqii taasisuu tarkaanfiiwwan fudhachuu isaa ragaa agarsiisu walitti qabuu beekseera. Iraan hanga 2003tti diizaayinii meeshaa waraanaa irratti humna hangatee cimsattee turte jedhu ogeessi walabaa to'annoo meeshaa waraanaa Dr. Patricia Lewis. Haa ta'u malee waliigalteen niwukilaaraa bara 2015 waggaa 12 dura erga diigamee fi waliigaltee haaraa taasisuuf marii taasifameen bu'aa malee erga hafaniin booda Iraan humna meeshaa waraanaa hojjechuu ishee deebistee cimsachuuf akka murteessitee dubbatu. Hooggantoonni biyyoota lixaa Iraan meeshaa waraanaa niwukilaaraa akka hidhattu eeyyamamuu hin qabu kan jedhu ejjennoo isaanii yeroo dheeraaf ibsaa turaniiru. Bara 2024 yeroo duula filannoo abbummaan niwukilaaraa Iraan mirkanoofnaan guutummaan guutuutti addunyaa addaa guutummaan guutuutti marii addaa jechuu akka ta'ee fi Israa'elis ni baddii jedhanii turan. Sababni isaas Iraan Israa'eliif beekamtii biyyummaa fi beekamtii sabummaa hin kennine waan ta'eef jechuudha. Xiinxaltoonni tokko tokko akka jedhaa jiranitti Iraan meeshaa waraanaa niwukilaaraa hidhachuun naannicha irratti akka irree jabaattu gochuu danda'a. Hariiroo Chaayinaa fi Raashiyaa waliin qabdu jabeessuu fi Saawud Arabiyaa waliin ammoo morkii meeshaa waraanaa kaasuu akka danda'u ifoomsu. Israa'el ifatti amanuu baattus yookaan waakkachuu baattus meeshaa waraanaa niwukilaaraa akka qabdu ni beekama. Adeemsi gabbisa niwukilaaraa bu'uuraan hamma yuraaniyeemii 235 dabalu jechuudha. Kunis kan raawwatamu yuraaniyeemii bifa gaazii isaatiin fudhachuun maashiniiwwan sentrifuujii jedhaman keessatti naannessuudhaan ta'uu himuu Profeesar Reegaan. Buufanni madda anniisaa niwukilaaraa akkaataa dileetti yuraaniyeemii badhaadhe kana keessaa gara parsantii 3.5 ta'uu kan barbaadudha. Haa ta'u malee kaayyoonsaa meeshaa waraanaa niwukilaaraa hojjechuu yoo ta'e yuraaniyeemii 235 baay'ee olaanaa ta'e barbaachisa. Gara parsantii 90 jechuudha. Bu'uuraan yuraaniyeemii hamma gabbifamu atoomii hundi addaan anniisaa olaanaa baasu jechuudha. Dhaabbanni anniisaa atomikii idil addunyaa akka jedhutti yuraaniyeemiin Iraan parsantii 60 gabbifamee jira. Kanaafuu meeshaa niwukilaaraa ittiin oomishuuf sadarkaa gaarii irratti argama jechuudha. Haa ta'u malee kuusaa yuraaniyeemii gabbifaman kanneen irratti rokkeetii dhukaasuun balaa dhukaasa kanaan dura Jaappaan
Fukushima yookaan gamtaa Sooviyeti duraanitti buufataalee madda anniisaa niwukilaaraa Chaarnoobeel irratti raawwatameen haala wal fakkaatuun balaa niwukilaaraa hin hordofsiisu. Yuraaniyeemiin sadarkaa olaanaan gabbifamee kaan hin gabbifamin caalaa dachaa 3 carallaa raadiyoo aktiivii qaba. Ta'us lamaanuu haaluma sadarkaa isaaniitiin kan carallaa raadiyoo aktiiviin guutamanidha. Wiirtuu Nataanzaa irratti haleellaan erga raawwatameen booda dhaabbanni anniisaa atoomikii addunyaa naannichatti faalama raadiyoo aktiivii akka argate ibseera. Haa ta'u malee hammi raadiyoo aktiivii kan hin jijjiiramnee fi kanuma idilee ta'uu himes jira. Yuraaniyeemiin wayita gabbifamuu hammi raadiyoo aktiivii yookaan carallaan achi keessaa ba'u dhala namaatiif balaa guddaa fiduu danda'a. Summaa'uu namootarraan qaqqabsiisuu kan danda'u yommuu ta'u, harcaatuun yuraaniyeemii karaa argansuu fi nyaataan gara sombaa akkasumas gara seeliiwwan qaama namaa keessa seenuu danda'a. Wal jalaanis miidhaa hordofsiisuu danda'a. Kanaan alatti keemikaala raadiyoo aktiiviif saaxilamuun namoota naannichatti argaman irrattis rakkoo uumuu danda'a. Hanga ammaatti tarkaanfii Israa'elii fi Amerikaan buufata gabbisa niwukilaaraa Iraan rukutuu irratti taasisaniin raadiyoo aktiivii fi yuraaniyeemiin gabbifame achi keessaa ba'uudhaa baatus fuulduratti garuu waan yaaddessaan uumamuu danda'a. Ammatti kana sana jedhanii adda baasuun hin danda'amu. Iraan yuraaniyeemii ishee gabbisuu itti fuftee jirti. Gidduudhaan waraanni Iraanii fi Ameerikaa gidduutti adeemsifamaa ture ammoo guyyaa hin beekamneef achi siqee jira. Tarii Iraan boombii niwukilaaraa 10 al takkaa'utu Ameerikaa fi Israa'el yaadiin hidhattee addunyaa raajeffachiifti moo tarii Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti dammaqanii waraana bananii yuraaniyeemii isheen gabbisaa jirtuu fi boombii niwukilaaraa hidhachuuf fiixee geesse kana karaatti fashaleessu laata? Walumaan kan ilaallu ni ta'a. Waaqayyo addunyaa keenyaaf nagaa nuuf haa buusu.